waan jaarsi mureefaa fudhattu dubartiin dhugaadha mooraalii kiyya jettee miliyoona illee osoo kan ta'eef mooraalii kiyya illee ibsachuu dandeessi. Waa'ee miidiyaa illee miidiyaa hin ilaalina. Miidiyaan nama diiguu malee nama hin ijaaru. Walitti nama buusuu malee walitti nama hin firoomsu. Akkamitti akkana sii godhaa tana maalii sii godhaa hin jedhama sii galee. Kana yoo jala deeman qilee nama seensisaa jechuudha. So ati waadaa kee guutii fi ilmoo keetii yoo miliyoona gooteef illee garaa si nyaatu ka jiraattuuf ilmoo keetii fi namni kamuyyuu baay'isoo yoo amma qabeenya wayii qabaatte qabeenyi kun ilmoo keetiif ta'a boorati biraa turta waan ta'eef. Sii galee kana akkasii sammuu keessa kaa'adhu kanuman isiniin jedha. Wanni ani beeku tokko maal beekta? Ankawantiin obboleettii arsittii tanaa fi simbirtuu reefuti. Yoo garaa tokko hangafa jette yoo obbolummaa yaaddan fooloo barbaadaaf jecha bakka bira isin argaa jiran moo isin xiinxallanillee isin eega. Jaarsa fudhannee jirra jaarsummaa fudhannee jirra wanni kun goolabamtee jirti dhumattee jirti dubbii sitti kennattanii waan isin argine kanallee isinillee jaalattanii jirtan. Mooraal kaasallee 5,000 Quraan tokko silaa qarshii madiidaa 250 waan Quraana jedhanii 5,000 isin haa ergu. Kunu ammarraa isin haa ergu mahariisi ammallee jecha tokko achas deebi'ee nu duratti jechuun nikaa guutuu irraa fixu gadhiisu jechuun nikaa duratti nama kana duratti nama 6,000 kana duratti takkitti gannu haa dhiisu birriisi haa ergu simbirtuu taate arsittii obboleettii taate ajandaa kana kaaftee waan asitti amma nu murteessine nama 6,000 gubbatti nu murteessine murtii kana diidee rakkoo dhufuuf situtti gaafatama. Sultaantu booda waan erguu dhabe. Sultaantu namni akka hin jenne jechuudha. Maali mooraal kaasan 20 san keessa jira. Haqa rabbii dubbatuuf 10,000 magayaa haa taatu waan mara haqatee osoo si mooraal kaasan waa saamee jira namaan kaan fuudhee miisii tana wal jaallatanii wal fuudhanii. Maarii jechuu isiiti. Kanaaf amaanaa rabbii ahadii rabbii obboleettillee yoo dhugatti obboleettii dhugaa taate namni biraallee ka rabbii keessan sodaattan. Ahmad Neetar keessaati Ahmadi. Aboon nikaa asitti ni kenna mooraan nikaa sanirra tare Ahmadi yoo katasaa deebi'ee walitti deebi'uu malanii. Abu Zaarfaa lafatti yoo barbaadanaa eeganii booda. Takkittiin sun haadhee tuniisa. Dhaabbattuu boo yaadde Dr. Ahmad. Nu haa qulqulleessu jedhama. Nikaa miidiyaa irratti illee waliin fuune gaaf sancii dhala kennallee miidiyaa irratti hin finne. Takkitti abdatan dhiisamee waan walumaa galatti nikeen hiikame kalaas hiikamee jira duraayyuu waan ta'eef kuni amma keessa deemuun hin barbaadu. Walii galatti amma ajandaa cufne na fakkaate ji'a kana 30 irraa kama harillee mallaqa sanillee ni ergaa fi waan daa'ima kiyyaa ta'u immoo anatu beeka akkaataa itti guddisu kalaas. Afoonaa lillaa hundi keessanuu ani namoota ana duuba waan laa soddoma osoo hin taane aarii haa qabbaneeffattu har'umarraa ergiifta waan ifaa jeefullee argitu nullee sobaa taane. Asirraa lakkoofta waan ta'eef. Sultaanii kiyyaate amma gisee asirraa gabbuuta ergiif 25,000 tan taan baatirraa ergitaaf. Asli soddomni bara kaleessumu dhingata dabre rakkoon qabu soddonni kanuma homaa rakkoon qabu soddoma. Itoophiyaatti soddoma jirtanii amma nu 12 asumarraa amma ergee fi haadha dubartii ilmoo harkaa qabdi heedar kiyya bakka dhiiseetuma haa gammachiisu. Soddomni gahee jira bara rakkoon qabu har'allee soborullee soddomni kanuma. Yaa haatti darbu isa haa gammachiisu. Soddoma jennaan barnu biraa guyyaan 11 ganaa guyyaa 20 wayii booda jechuus ta'e. Ay shukran. Baranu akkas jira bara. Kalaas ni ergaa fi nagaa. Kadha ilmoo isaatti wajjii quraana adda adda kuchiisee natti taphatee jetti. Eeshi. Inni immoo dhufnaan masruufa 5,000 ergaa fi hin salaattu waan hin salaanneef dhiisee jedha. Mucattiin tun isiinuu daa'ima waggaa 15 fuudhe akka reeffisa mafsalaan itti wajjabuun eega inni karaa rabbii irratti hin guddisin nama haadhaan qabne mana barumsaa karaattii keessaa fuudhanii tiriin akka nama ballagee guddatee tiriin waa hunda adda beekutti waan isin hin salaanneef dhiisee jechuun akkamitti ilaala shari'aan? Sheekotiin bultii akkanaa tana akkamitti ilaalti ka gadhiise sheeka? Gaafii bareedaadha. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جل قبرت يعني
obboleettii keenya illee hin beeku sultaan garuu anaaf hiriyaa ture. Eshi. Bakka tokko bolaa ture hiriyaa kiyya sultaan hanga beekutti. Sultaanii nama gartee haalaa fi amala gaarii qabu sultaan al-khayri jedhamee beekama. Nama hunda tola oolu nama amala gaarii qabu. Warri gartee ayyarxeenaa markaz al-ansaar ni beekan hundi isaaniitu. Khaadime gartee culamaatii fi du'aatotaati. Doktor Jilaan Khadir ni beeytanii Doktor Jilaan namni hin beeyne jiru jechuudha. Du'aatota Itoophiyaa keessa nama isaan kaddamaa ture nama amala gaarii qabu. Haadhimummaan ilma ofiitti irraan eegaluudha sheek. Waa egaa haa xumuru hangam beeku tokkotti jechuudha sultaan. Eshi. Hiriyaa kiyya ture gaafa inni fuudhanii akka aggaadhamee ta'e biyyarraa baheetiin jira. Biyyan jiru jechuudha gaafa sana. Fuudhee jechuun beeka malee akka inni itti fuudhee waliin jiraate isaaf rabbi qofatu beeka. Waa'ee hiccitii jaarsaa fi jaartii namni gartee haadha manaa isaa miidhee nyaataa fi dhugaatii isii gargaaruu dhowwee isii miidhe. Rabbiin jaarsa sana akka inni isii dhiisu godhee jaartii isii caala badduu kan torban tokkotti aarri itti baaftu rabbitti qaba jedhan. Yoo dhugumatti jaartii tokko dubartii tokko miskiina miidhee rakkisee beelessee miira si hamlee si cabse dubartii torban tokkotti aarri itti baaftu dubartii jalloo rabbitti qaba jedhan. Wakadhaalika akkuma kan ammas yoo dubartiin tokko abbaa manaa osoo inni tolatti oolu osoo inni yaaduu fi osoo inni ibaadaatti gartee ajajuu ibaadaa diddee isa qalbii cabsitee isaan buluu diddee rakkina jirratti buusa abbaa manaa jallaa torban tokkotti aarri itti baasu rabbitti qaba. Jalqaba irratti waa'ee bultii keessatti rabbi sodaachuu qaba namni hundinuu jechuudha. Kanaafuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala yoo wal jaallattanii walii galtan waliin jiraadha. Yoo immoo rakkoon gidduu keessanitti argame manguddoo gama shamaraarraas gama gartee dhiiraas walitti baasaatii walitti araarsaa waliin jiraadha. Aayi waliin dandeenyu waliin jiraataan jiru yoo jettan sigalee walaa tansawul fadla baynakum jaalalaa fi ilmoo fi waan duraa waliin dabarsitan sana yaadataa waan miira walii tuqu waan qalbii walii cabsu irraa fagaadhaatii karaa nagaa wal gaggeessaa jedhe rabbiin. Namni yoo walii gale waliin jiraata yoo waliin galle karaa nagaa wal gaggeessa kun wama jiru jechuudha. Wal fuudhuun illee walii kun illee wal dhabuun illee wama jiru. Amma yoo dhuguma obboleessi keenya sultaan al-khayriin akka obboleettiin keenya jettu kana jechuudha. Obboleettii keenya kana rakkisee barumsa dhowwee quraana dhowwee sigalee daa'ima gartee rabbii kenneef kana yeroo ulfaa kana deddeebi'ee gaafatuu dhabee maal nyaatarta maal dhugaarta jedhee gaafa gartee daa'imni gartee uumamu deemee gartee sixootaa yookaan gartee waa kennaa geesseef yoo wanni hin goone dhugumatti dogongora qaban jedha. Dogongora qaban jedha. Yoo ammoo maqaa isa balleessuudhaaf isa xiqqeessuudhaaf hamlee isa cabsuudhaaf obboleettiin keenya zulmii irra kaa'aa jiraatte zulmiini guyyaa lama sadi caalan turu. Rabbiin dunuma irratti kaffala waan ta'eef obboleettiin keenya illee nama rabbitti amantee jirtu nama haqqii sodaattu nama ganaa gartee ijoollee xiqqoodha ganaa waggaa 20 waan keessatti fakkaatu. Namni ganaa gartee bultii jaarratuudhaaf deemu jaarsa ofiin zollomu isa kana zollomte isa kana miitee kaatee jaarsa gaarii waan hin arganneef waan jiru hunda waan rabbiin isitti beeku qabatamaan yoo lafa keesse dubbatamee walitti araarsuu hin danda'ama. Yoo walitti araarsine haqqii isii gartee kennanii fi haala gaarii waliin jiraatuun barbaachisaadha. Li'aannahu rabbiin gidduu jiraate ilmoo baaseera waan ta'eef jechuudha. Waliin jiraatanis waliin jiraatuu baatanis dhiigatu gidduu isaanii jira. Onneetu gidduu isaanii jira. Hiddatu gidduu isaanii jira waan ta'eef namni wal miidha wal boochisa hamlee walii cabsa dhiifama wal gaafatanii yoo waliin jiraata waliin jiraatu yoo waliin hin jiraanne haqqii walii eeganii ofii walii jedhanii sigalee akhiraatti gaafatamuura dunyuma kanarratti gartee waliif deebisanii haqqii walii yoo haala kanaan deemame gaarii natti fakkaata. Mee obboleettiin keenya isa rabbiif guyyaa akhiraa namni sila qabrii qabu tokko barin kijibu zulmii namarran kaa'u. Isa rabbiin isii beeku jechuudha. Obboleettiin keenya tokko tokkoon mee haadha keenya tokko hindu dhuguma gartee qallaba dhowwate dhuguma rakkise dhuguma gaafachuu dide dhuguma ammoo salaatatti ajannaa salaatuu didde. Har'a gartee haasaan irra aanuu osoo hin taane rabbii kan kee ofirra sodaataa jechuudha. Waan inni siqure tokko tokkoon dubbatu uummanni isa dhagahu. Amza gaafii sirraa qabna dura osoo sitti hin darbin ulfaanii kun ni danda'ama shari'aan ni hayyama jaartii ulfa wajjinii kun sheekkotiin gadi naa hiikamu. Hin danda'amu dubartiin tokko hanga gartee deettutti hin danda'amu. Amma Sheekh Abdulrazzaaq moo Sheekh Abdulbazzaar jedhan tokko ulfaanii qabuun halaalaa jedhan ani dhageenye illee. Sheen nu jette haadha faate halaala jedhan jette sheen. Eenyu ni haadha faate eenyu? Beeko mana kanatti ni qaba. Haadha faate jana jana dhisi uummataa gaafii deebisi.
ulfaanii kamuun hin ta'a. Kitaabni keessan kun garagaraa sila sheekotii teennatan darasoota teennatan waanii wallaalle mataa fi dubbe. Wallahi iduu keenya dha. Waan ofii jalaan itti ka'aa jiran fakkaata. Isin haqa jirtu dubbaddaa fi Ustaaz Hamza. Itti fufu baaba galatooma akkasuma beeku fi deebii keessaniif galatooma. Itti fufu. amma Eshi. ani dubbadhu mucayyoo irraa dubbii tana wanti qaba ikhtisaara isinii godhee isinii himu ikhtisaara isinii godhee لا mucayyoo waa اقتصارا takkaa بدي أبان beektattu ما أعرفني bar mucayyoo mobaayila qabatteetu hin beektu atakkaa hin beektu beekteen dubbaddu mucaan haa dhufu walitti araarsinaa bakka alaallee jidduutti fala fuudha. Itti Nasri dawwalaa waan walitti kana. dhiyaatan amma namoota yaadattu achirra jira. Ustaaz Hamzaa Hiriyaa kee fa'aa jira. Amma bosona baalee jaala fa'atu jaala kee fa'aa jira. Mr. Sharafuddin fa'aa jira. Dr. Yogeen Mitoro barate fa'aa keessummoota manguddoo biyyi qabdu gurguddaa fi olmaawota gurguddaa si eegaa jira. Koontaa jirani. Homaa rakkoon qabu. Warri itti dhiyaatan itti dawwalaa. Itti dawwalaa wallah. hin deebi'u jedhee osoo qiyaamuun buute hin deebi'u jedhee osoo ammallee Warra turaagaa. Hayyee nagat. Obboleettii xiyya Sumayyaa yoo sagalee keenya kana dhageette amma booda yoo wanti walii galame kun kasirraa hanqatu taate warruma isatti dhiyaata warruma akka Haydar fa'aa Abaazarriin fa'aa Haadha Faaxee fa'aa Ahmadiin fa'aatti himi yoo jarri dadhabanii jedhan anatti illee himadhu akirarraa miidiyaarra galtii namaa dura deemtee maqaa abbaa ilmoo keetii hin balleessinii mucaan kee kun boru guddataa waan amma namni asirra isiniin jedhu kana boru itti gaabbitan waan ta'eef bultii gaabrolee lafumarratti wal fuutanii ammallee lafumarratti gadhisinii haa deebitu rabbi ilmoo isinii haa guddisu ilmoo walitti isin fideetin isin seenessee walitti isin araarsu rabbi haa godhu. Yeroo gaarii qabaadhu akka ijoollee labanaa taatee miidiyaa kaan irra hin fiigin amma achi ishii. Akkasii bakka nagaan turaa ulfadhu sulxaanii kiyya yeroo gaarii qabaadha. Okay. Yaa waan hafe bilbilaan itti himaa warri itti dhiyaatanii neetworkiin isii hunda dhageechisuu dhabuun mala waan ta'eef waan akkanaati namni illee kanaaf kana sii godha jedhatanii tala dubartii tasgabbeessanii. Marti keessanuu sultaan illee haa ta'u Abuuzar illee haa ta'u khayri maaf dubbanne malee waan hammeena namaatti fi miti alhamdulillah dubbiin tun dhumamtee jirti yaa rabbi waan akkanatti hin deebisinii yaa rabbi ummata walitti urgeessi aamin jedha. Asli. Abuuzar du'aa yaa godha. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Ama beeytani alhamdulillah baga dhuftee qarallee si barbaadaa ture si dawwalalle jedhee raftaadhee sodaadhe. Dubbiin kun dhumate illee amma duuma deddeebisan malee kalee galgalallee waan jirtu inni jenne amma dubbiin akka ta'etti akka malettuu ta'u rabbi fixee anallee ta'ee Ahmadiin illee ta'ee gizee inni mucayyoo tanaan walitti dabalamu namni isa beekullee hin jiru haga addaan ba'an illee namni beeku hin jiru aniin hiriyyaan beeku miidiyaa marratti arge malee waan kana namni icciitii isaa beeku hin jiru. Baga fixanii galatoomaa kaa fixanillee ka akka dubbiin tuddumtu gootanii yeroo keessan kennitanillee galatoomaa isiniin jenna haa ta'uuti namoota hedduu garuu khayri maafi homaa rakkoon qabuuti jajjabaadhaa rabbi isin haa jabeessuu galatoomaa jechuu barbaada. Maal waan shakkitamtu jira moora isinillee yoo boru waa balleessan dhufteetuma isin himatti gara makaraan baname. Namoota hedduu jennaan gaaba. Laki homaa rakkoon qabu naa himatte. Tafuudhee gadhiisuu asala jiraatte naa himatte homaa rakkoon qabu. Rabbi haa laaffisu wayyee. Kana booda tartiibumaan kottaa. Ustaaz Abaazar uummanni akkanatti isin maal akka isin balleessitan hin beeku ani. Ate namni jiru kunniin kuma takka takka illee taatu akkaawuntii hin darbine miskiina mucayyoon tana wallah garaa si nyaata. Bii keessa akkas yaadanillee. Wallahi billahi waa wacii godhattu asli waanuma kuma takka illee taate namni martuu itti haa daddarbu. Akkaawuntii qabdi hin beekne ka akkaawuntii isiidhaa namni beeku hin jira akkaawuntii. Diidama illee argatte haadha mucaa moraalii isii eegaafi.
Miskin na. Ya. Sumaya. Sasa yoo niitoorkii isin dalayne niitoorkii isin yoo dalayne Ahmad Bosona Baalee irratti wanna godha Akkaawuntii ni qabda qoy akkaawuntii mobaayila akkaawuntii ni qabda miti qabaanki. Sumaya. Magaalaa keessa fiigarte sila siin mana baate. hin qabduu bara dhafaate niitoorkii hin qabdu ayyariin osoo hin banne Namoota korra godhaafi wallaa garaa na yaaddan. Ani akkaawuntii na argitu arsitti na argi akkaawuntii kee waan wayii si erga shaa. Sumayyaa dubbadhu mee. Waan dandeettan ana faati asliyatillee maa kuma lama hin taane namni dandeettan namni martuu akka isaa dandeettan amma wajjin. Kuma lama si ergaanillee Waan dandeettan asumarraa warri jirru fufuunee walitti qajalaallee arguu fi homaa rakkoon qabu waan xiqqoodha. Garaa si nyaatte. Aye. Haadha hin qabdu sanuyyuu miskiina. Mujatti. Network ya. asli Oh. abbo